Hayyee kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kuni AFRO DUR kan daawwataa jirtanii obboleessa keenya firomsaa wajjin asitti istiidiyoo keenyatti kan Manchester argamutti argamna. Baga nagaan dhufte firomsaa gara AFRO DUR. Baga naaf firti DJ. Hayyee mee kanatti aansuudhaan gaafii gaggabaabduu wayisiif qaba. Akkasuma immoo sooshaal miidiyaa irratti waan gaggaarii akkasuma yaada gaggaarii qoodaa turte. Kan ammoo gara miidiyaatiin akkanatti qophooftee asitti argamuu keetiif hedduu galatoomisin jedha. Itti aansuudhaaf mee amma waa'ee ammaa deemamaa jiru kanarratti waa'ee sooshaal miidiyaadhaaf ajandaa uumuu irratti yaadni qabdoo jiraatte mee xiqqoo akkanuuf jette barbaada. Maayee galatoomi miidiyaa irratti banattanii baga gammaddanii miidiyaan beetaa baay'ee barbaachisaadha. Amma miidiyaan Oromoo osoo baay'ate hedduu na gammachiisa because amma miidiyaa lama sadii jira biratti miidiyaan yoo baay'ate amma miidiyoota Habashaa kana yoo argitee jiraatte Habashaan wannummaan isin hojiirra jirtuun iyyuu miidiyaa maani malee lafatti hoomata akka lafa hin jiran siigalee egaa kun Abiyyi dhufe kana xiqqoo isii onnee itti godhee Minilikiin faarsee Haile Sillaasee faarsee onnee itti godhee lafaa kaase malee Habashoonni lafan jira wanni isaa sa'aatii 24 Habashaan qullaa sirbite FM hundarraa jedhee Haacaaluu Hundeessaa bara dhugaa bara dhugaa namni kenna ammoo waan nama kennaa hin galin tokko maa inni beeta waa'ee miidiyaa kanan nama kennaa hin galin miidiyaan very important akka malee siigalee waan hin jirre akka jirutti waan jiru ammoo akka hin jirree fakkeessa fakkeenyaaf amma waan naamnu amma irra jiru kana laal qabsoo nuti amma irra jiru kana waan nuti hojjenne kana akka miidiyaa dhiisme miidiyaa TV fi faanaa fi jinni dhiisme OBN ilaal qabsoo ummanni keenya amma itti jiru kana akkuma nama argine waan ummanni keenya godhaa jiru kana akka nama quban qabne waa tokko illee ignore godhe soo saniifuu miidiyaa baga banattanii waa'ee sooshaal miidiyaatii fi ajandaa kennuu kaasee jette irratti kuni mootummaa yeroo hundayyuu waan akkana irratti xiyyeeffata maaliif yoo jette ajandaa kan keessaa harka jijjiiruudhaa fi sooshaal miidiyaa irratti ajandaa haaraa fida. Fakkeenyaaf amma akka malee itti muddu jiran deenya kana miti ijoollee yuunivarsiitii keessaa barattoonni haayiskuulii fi elementarii keessa ka jiran hundi isaanii hiriira ba'aa jira kun ammoo tuyyuu jaarsonni illee waan danda'e sheen illee qeessi illee waan danda'e qabsoo Oromoo bira dhaabbataa jira. Maaliif jennaaniin namtichi Abiyyi jedhamu kun nugus Abiyyiin kun akka malee jechuun nugusummaa isaa dhugaa godhachuudhaaf hayyoota akka Joor Muhammad Baqqalaa Garbaatiif Hamzaa Boorana waan inni godhaa jiru dararaa inni irraan gahaa jiru argaa jirra siigalee kana jijjiiruudha akka nuti waa'ee ummata keenyaa hin dubbanne akka warra achitti argitee dararamaa jiru kana ka gara achitti garaa isaaniitiin qabsoo ummata Oromootiif jecha ummata Oromootiif jedhanii garaan miidhamaa jiran kana akka namni waa'ee isaanii dagatuuf ajandaa haaraa nu uuman sanuu warri ajandaa nu uumu Taayyee fi gurbaa kana garaa guddaa kana Shimallisin kana warra kanniin tuyyuu ajandaa nu uuma siigalee ummanni keenya waan kanatti itti dammaquu qaba maaliif nuti ajandaa isaanii uumuu qaba malee isaan ajandaa nu uumuu qaban siigalee nuti ajandaa haaraa itti uumne ajandaa haaraa because isaantu diktaatara isaantu mana nama keenya ajjeesaa jira miti isaantu nama keenya qalaa jira mi isaantu mana hidhaa keessatti nama keenya dararaa jira miti saniifuu ummata keenya mana hidhaa keessa jiruuf ka sagalee tahee waan biraatis ajandaa biraatis hiriiras haa ta'u laal Joor Muhammad osoo isaan ajandaa tokko fitin duraanin jechuudha. Yeroo wayyaaneettis wayyaanee amma duraaniitis wayyaanee ammaatis osoo manadhaan hin galin duratti osoo isaan ajandaa inni kenneef hin fixin ajandaa biraatti kenna inni sigalee dhiirummaan akkasi ajandaa warri kun nuukaa waa tokko jala fiiguun qaba amma sirba Haacaaluu gadhiisan fa'aa jedhanii sirba Haacaaluu gadhiisan maali kunis ajandaa ta'uu qabu because namni keenya tokko yoo misteekii wayii hojjete namni keenya tokko yoo dogongora wayii godhe sanduuqa yoo fiine isaan ammootuyyuu asii waan bira hojii godhatan siigalee namni keenya ammoo waan akkasiisan xiyyeeffannoo itti godhu hin qabu irra kaachuun qabu fakkeenyaaf ani waa balleessaa jennu misteekii godhee miti firoomsaan san godhe osoo namni marti isaan irratti duulu jarri achi ammoo waan biraa hojjechuu jiran nama keenya dararuu jiran namni nurra beekaa tokko hayyuun tokko hooggantootuma keenya keessa warruma miidiyaa irra hojjetan ta'ee warruma argitee aktiivistoota keessa namni tokko yoo inni waa wahii ka godhu taate misteekii wahii ka hojjetu taate dhiifamayyuun gaafati yoo barbaade ajandaa godhachuun qabnu waan san balleesse maa balleessite jennee yoo barbaanne keessaan gaafachuu yoo barbaanne bilbilee gaafachuu waan dandeenye hunda godhuu qabna garuu ammoo
san ajandaa goone miidiyaa kana social media irratti waa hunda irratti sa'aatii 24 hojii godhannee yoo kammoo waan sanii kaasuu taate diinni ammoo waan biraan irratti hojjechuu jira. Saniifuu xiyyeeffannoon keenya social media irratti waan ofii keenya barbaanne malee waan diina keenya tolu godhuu hin qabnu jedhan. Hedduu galatoomii. Kanaaf mee uummanni akka uummataatitti especially warroonni amma social media irratti yeroo ammaa kana fayyadaman akkasuma qeerroo fi qarree jira hayyuu fi namni kamuu hin jira jechaadha. Jechuun xiqqaa fi guddaan social media fayyadamaa hin argaa hin laala. Kanaaf akka ajandaa namnummaan arga abbammaan arga dhufee ajandaa uummataaf hin goone uummanni maal godhuu qaba sitti fakkaatati? Yaa uummanni xiyyeeffannoo isaa waan ofii barbaade qofa irratti godhuu qaba. Siigaleemi an fakkeenyaaf namni tokko fidee ajandaa wayii beekaani siigaleemi anuma kana amanuu hin qabu namni anuma uummata Oromootiif jedhee waan sa'aatii 24 afaan banaa oolu kana iyyuu duukaayyuu anuma duukaayyuu namni waan takka balleesse waa wayii dogongora wayii na duukaa abbaa fedhe maan taane hoggantoota warra abbaa fedhe maan taane Jowaar Mohaammed mana dhaati ba'ee ajandaa haaraa biraa yoo nuuf fide waan qabsoo uummata keenyaati ta'u waan uummata keenya fayyadu yoo taane sanduuqa deemuun hin ta'u wanni guddaan san siigaleemi nama amma fakkeenyaaf nama wahii kaati beekaadhaa hayyuudhaa waa beekaa dandeettii qabaatee jettuuntuyyuu dogongora gaafa takka siigaleemi gaafa inni dogongore immoo waan inni dogongore san ajandaan gootu fakkeenyaaf namumaati qabsaa jettee duraan beektutuyyuu bilisiginaa ta'e qabbaa salphina ebaluu bilisiginaa ta'e kana maaliif barbaachisi haa ta'u abbaan fedhe bilisiginaa siigaleemi kaammoo kan duuka uummata Oromoo duuka jiru tokkocha bilisiginaa ta'e miti. Tokkocha bilisiginaa ta'e garuu uummanni akka jiruun ammoo uummanni Oromoo tokkummaa isaa qabatee deema. Nama tokkocha bilisiginaa ta'eef uummata Oromoo guddaa kana kam duuka iyyuu qabda. Uummata harka guddaa kana duuka iyyuu qabda. Siigaleemi waan uummanni keenya keessa jiru rakkoo uummanni keenya keessa jiru duuka lallabuu qabna malee ajandaa gadheen waan takka nu fiduu fi gabbaatee miidiyaa waan takka nuti darbattee guyyaa guutuu nu isiisaa oolumoo hin danda'amu sun. Hedduu galatoomii mee gama qabxii keenya kan itti aanutti dabarra. Qabxiin keenya inni lammaffaa ammee hiriira biyya keessaa fi biyya alaatti amma godhaa jiramu kanarratti mee yaada yoo qabaatte akkasuma dhaamsiyoonni qabdu yoo jiraate warrattu biyya alaatiifis akkasuma warroota biyya keessaatiifis kana jechuun ammoo duraan akka biyya kanaatitti nulleen hiriira baay'ee irratti hirmaataa turre hiriirallee irraa muuxannoollee hin qabda muuxannoo qabduu fi akkasuma ammoo haala qilleensa yeroo ammaa keessa jiru kana Awurooppaa fi akkasuma Ameerikaa keessa haalli qilleensaa jiru maal fakkaata akkasuma ammoo hiriirri gaggeeffamaa jiru maal fakkaata sitti fakkaata ammoo akkamitti deemamuu qaba jettee xinniin gorsa dabarsite? Hiriira biyya alaatti ni deebi'ame hiriira biyya keessarraa yoo waa tokko siin jedhe ijoolleen haga dandeetteen giddiin gadi qabanii dirqama mana deebisanii kaan ammoo mana barumsaa keessatti beektaa yeroo ammaa kana waan godhe mootummaan kuno warra sigara aansu kan hin beekame warra qorondee baala daftara marateetiin sigara aansu kan agarte kan akka jiruun qawwee itti qoodeetiin ummatuma keenya deebisee ummatuma keenya wal nyaachisa ollaa kan kee ollama kan keessa irratti waardiyaa godhe namuma ati beektu saahibuma kan keessa irratti hidhataa godhee kaan ammoo tuyyuu milishaa jedhee waan adda addaa poolisii jedhee kana ijaaree bakka hundatti kana ijaaree mootummaan sii galee maaliif qabsoo ummataa ittiin ukkaamsuuf sii galee jalqabuma abiyyi akka dhufeen maal gochuu eegalee yoo argitee jiraatte eebba poolisii eebba argan ooltu miidiyaa irratti amma OBN fi maaliin kunniin sa'aatii 24 maali milishaa haganaa eebbisiifne milishaa 200 fi haganaa poolisii 800 fi haganaa maaliif si fakkaate akka namni haqa isaan falmanneef si galeemi amma ijoolleen barattoota yuunivarsiitiittis haayiskuulittis amma dhiyeenya kana waan jettu beektaa gaafa uummanni keenya hiriira bahee ofirraa ijoolleen barattootaas ofirraa mormattu ajjechaan haa dhaabbatu firii Jawaar Mohaammed firii Baqqalaa Garbaa gaafa jarri jettu gabbayanii ijoollee ficcisiisuu heddanii ammallee gaafa akka duraanii deebisuu heddanii ni beekanii qabsoo Oromoo kaasiin ga'e barattoota keessattuu harka caalu parsantii 80 ka fudhate barattoota sigalee kaalaatis itti dabalamee manguddoof kun parsantii 20 yoo ta'e harki caalu qabsoo Oromoo kana gaggeessaa ture hiriira kabayaa ture ka diina fuuldura dhaabbatee wareegamaa ture barattoota akka jiraniin barattoota yuunivarsiitiitii fi ka haayiskuulii kana ka elementarii akka jiranitti jechuudha saniifuu mootummaan ammaan tana waan isin gootu mana barumsaa fuulduratti bakka maratti mana barumsaa fuulduratti achitti poolisii fi milishaa jedhan kanatu eega mana barumsaa qabsoon akka achirraa maddi akka achi taate ni beekan qabsoon Oromoo maddi isaanii mana barumsaa waan ta'eef bar dhiyeenya kana maal jedhani barattoota barumsa dhoogitanii barattoonni barumsa akka hin baranne dhaloota boodaa akka barumsi dhiyoo kana taa'ee maal jedha beektaa barumsi bilisummaa booda jedhanii barattoota keenya akka hin baranne godhaa jiranii
hin beekan akka gabrummaa jira barumsa bilisummaa booda jedhanii argite hin beekan akka gabrummaa jala jirru akka nu gabroomsaa jiran ni beekan akka sirna naftanyaa jalatti lafaan nu dhayanii achi jalatti nurra dhaabatanii lafa gannu qabaa jiran ni beekan si galee saniifuu ummanni keenya maal godhuu qaba barattoonni mana barumsaatii fi ka argitee yuunivarsiitiitis maal godhuu qaban hiriira jalqabumayyuu bibitnaanii faffacaanii miti al tokko manni barumsaa hundi guyyaa tokko yoo ba'e kam eegee kam dhaqqaba si galee manni barumsaa kun tokko magaalaa mataa keessatti mana barumsaa 3-4 jira miti manni barumsaa tokko yoo ba'e tokko hafe akkasitti hin ta'u yoo fakkeenyaaf Shaashamannee bayanii Jimmaa hafe yoo Jimmaa bayanii Wallagga hafe akkasitti miti guyyaa hiriira yeroo hundayyuu jechuun amma tarsiimoo warra tarsiimoo baasurraa yaa nama akka malee itti mufadha warra uummata Oromoo hoggana jedhaniin kana maaliif jennaaniin osoo hoggansa gaarii jiraate mee akka gaafa Jowaar Mohaammed fa'a achitti guuramaniiti guyyama tokko hiriirri tokko bakka maraa dhoohee beeka akka gaafa Haacaaluun ajjeefame sani guyyaa 2 guyyaa 3 achi booda mee namummaan hiriira yaamee dhageettii godhatee hiriirri qajeelatti baamee eessa meeratti karaa cufuummaa inni wayita poolisni dhufe ni dheessitan baqattan dhokatta wayita poolisni hin jirre makiinaa jalatti bismara tumta akkanaa miti qabsoon duraan dheessaan turre namni keenya dura dhaabatee wareegamee of kennee si galee of kennee wayyaanee manatti galchi si galee mi wayyaanee har'a nutu Abiyyi Ahmad fa'aa nutu Taayyeen fa'aa nutu Maqalee galcheetu wana jechuudha isaan waliin hojjechuu turan miti walumaan turanii mi saniifuu ummanni Oromoo maal godhuu qaba bakka gaafa hiriirri haa ba'amu jedhe osoo magaalaan takka nafin osoo manni barumsaa takka nafin guyyaa takka gadhoosu ka ummata Oromoo biyya keessaa ka baasu kana ka biyya alaa ammootuyyuu namni keenya waan nu batiin tokko jira beeta namni gariin ka hin beekne nama fakkeenyaaf amma yeroo ammaa kan akka dhukkubni koronaa vaayirasii kun jiru namni martuu ni beeka nuti dhukkuba warri biyya alaa dhukkuba koronaa vaayirasii kana sodaannee osoo hin taane lubbuu keenyayyuu osoo danda'ame osoo akka biyya san hiriira baanee kan nama tokko sanuu taate gabbaanee nuti tokko san rakkoon hin jiru garuu ammoo maaltu ta'ee biyya alaa kana biyya hunda keessatti harka caalu fakkeenyaaf UK Jarmanii akkasuma ammoo Norway biyyoota jechuun hedduu keessatti lookdaawunii jedhanii namni manaa gabba'uun dhoorka dhukkuba kanaaf namni walitti dhufuun dhoorka fakkeenyaaf amma Ingiliiz keessa namni ollaan ollatti dhufuun dhoorka ollaan ollatti dhufuun danda'u hiriyyaan hiriyyaatti dhufuun danda'u si galeemi amma nu sagantaa kana waan qabnuuf anaaf si walitti dhufne malee mootummaan osoo nu arge nu gaafatan maali saniinuu miidhaa qaba waan biyya kanaa ni beektan sanii ummanni keenya biyya alaa kana rakkate garuu ammoo bakki lookdaawuniin hin jirre ni jira bakki osoo lookdaawuniin hin jiraanne osoo mootummaan hin dhoorkin hiriira bahuu dhiisanii ofirraa manuma ta'anii warra sooshaal miidiyaa ilaalanis ni jiru amma dhiyeenya kana atilis xiqqoo isii tattaaffiin reef amma mul'achuu eegale ummata Tigraay kana laal ummanni Tigraay kun bakka hundatti hiriira bahuu jiran bakka lookdaawuniin hin jirre hundatti manatti galanii hin beekan Ameerikaa kana keessatti mana galanii hin beekan Ameerikaa fakkeenyaaf lookdaawuniin hin jiru hiriira bahuu hin danda'a si galee hiriira bahuu hin danda'a Kanaadatti amma Oromoon dheengadda akka kaleessa akka isin hiriira itti baate fakkeenya nu ta'uu qaba maaliif jennaani Kanaadatti makiinaadhaan hiriira bayan atillee makiinaa ta'e keessa ta'e taanis makiinaa ta'e keessa ta'a alaabaa kiyya qabadhee dhaadannoo kiyya makiina irratti maxxanfadhee hiriira bayan fakkeenya gaariidha si galee fakkeenya gaarii ummanni kana waan akkanaa kana fakkeenya irraa fudhachuu an argee ture hiriira kana waan akkanaa namallee gaafadhee ture Indiyaa ummata Indii kana akkuma kennaa kana gabrummaa jala jiran ummanni Indii kuni qonnaan bulaa isaanii cabsanii mootummaan akka malee miidhaa akka malee irraan ga'e si galee hiriira akkasii baandeenya kana si galee ummanni keenya kanaaf malee dhugaa isin jira keessattuu qeerroo asii qeerroo UK keessa jiru abadan harkan kenninu abadan manatti hin galu garuu ammoo rakkinni jiru kana namni walitti dhufuu hin danda'u mootummaan seera haaraa baase kanaatu nama yoo ofii kiyya kophaa kiyya gabbayee hidhamees waa tokko illee fayyaduu hin danda'u an nama tokko anaafin yoo gabbaane nama 2 nama 3 hidhamne homaa hiikan qabu saniifuu maal ta'uu qaba ol bira silaa gisee takka gabbaamee hundinuu hiriira bahee baay'ee bareedaadha garuu ammoo warri Ameerikaa keessa jirtan warri tattaaffii godhaa jirtan akka malee itti cimsitanii itti muddaa jirtan hedduu galatoma hadaraa warri kuwwan ammootuyyuu warri rafaa jirtan warri lookdaawunii jalanii fakkeenyaaf Awustiraaliyaa akka dansaa jirti Awustiraaliyaan namni walitti dhuftanii akka feetanii bashannanaa guyyaa guutuu sirbaa yoo ooltan bareeda walitti dhufuun bareeda garuu ammoo ummata keenya sagalee ta'uudha si galami kana ani xiyyeeffannoon kiyya guddaan ummata biyya alaa irraa warri lookdaawunii jedhan jirre hadaraa
boru seenaa nuti ta'a. Boru gaabbina gaafa Baqqalaa Garbaaf Jowaar Muhammad dhabne ni gaabbina. Imimmaan illee nun qabu gaafa san maaliif gaafa silaa namni gabbayeetiin sagalee ta'uuf sagalee hin taaneef waan ta'eef boru gaabburra haga dandeenye waan dandeenye yoo goone taan rabbi biraa dhufti. Tataaniiti ammoo waan dandeenye yoo goone I think akkasitti irraa. Mee ammas gaafii kiyya hin xumurre inni taanu mee osoo hin hubatin namoonni tokko tokko marsama hawaasaa irratti haala fayyadamtoota marsaa hawaasaa irratti deebisa. Namoonni tokko tokko osomaan hubanne osoo waan tokko addaan hin baafanne firoomsammaa waan tokko gadhiisee jechamaaf wanta san koppii godhee peejii ofii haa ta'u waan ofii irratti osoo hin hubanne amantama keetii waan san goggodha namni hedduun fakkeenyaa fi miidiyaa garaagaraa irraa fuudhee jechaadha. Waan akkasiitiif mee adda baafachuudha moo akkasumatti ammoo si amananii akkuma ati gadhiiftetti waan san share godhuu fi waan tokko godhuudha moo maal sitti fakkaataati waa'ee kanarratti waa'ee social media irratti namoonni tokko tokko osomaan hubanne waan tokko tokko gadhiisuullee ni mul'ata. Waan akkasii irratti mee yaadni qabdu yoo jiraate warroota fayyadamtoota social mediaatiif. Yaa social media irratti wanti sobaa akka bilisiginnaan baantee wanti sobaallee baay'ee jira beeta. Bilisiginnaa jedha baay'inaan beeta waa'ee social media kana ka dubbatu isaanii maaliifi ni cinqama waan ta'eef ni sodaatan waan ta'eef sigalee isaan akka malee sodaatan. Waan qabsoo Oromoo kana sodaatan sa'aatii 24 miidiyaa irratti olola sobaa ni jira olola sobaa waan baay'ee arginee jirra. Jechuun waanuma diinaati iyyuu haa ta'u. Fakkeenyaaf amma gaaf tokko dhiisi fakkeenya iyyuu kaasu. Namticha baacaa dabalee tokko gisee tokko ajjeefame jedhanii bare muqullaa karaa inni du'ee jira. Dhageenne waan san jeneraala. Jeneraal baacaa dabalee jedhamu tokko. San qofaa iyyuu miti. Ma Abiyyi asi prank nun goone? Abiyyi maaliif kun hoogganatoome abbo. Abiyyi amma kan namticha Kooriyaa kaabaa ka guyyoo waariyoo dubbatanii beektamiti. Namtichi Kooriyaa ka mataa dhagaa ka guyyoo waariyooti irra haasa'e kan agartee namtichi Kooriyaa kaabaa kun akka malee nadheen jaalataa akka malee gisee fedhe gadhokataa namni reediyoo irri sagalee irrisuu malee cufuu hin dandeettu ka jedhee guyyoo waariyoo irra haasa'e isaatu iyyuu gisee takka ji'a lamaffaa uummata jalaa dhokatee uummanni waan isa jaalatuuf eessa jira bulchaan kennee barbaada. Abiyyi illee akkas godhuu fedha siigalemi. Abiyyi bar gisee takka Barack Obama uffa keessaa gisee fedhe Trump uffa keessaa fedhe ummatu iyyuu uummata Arabaa uffa keessaa wanni inni ittiin fakkaanne hin jiru siigalemi. Isaan jalaa laaleetiin akkas odeessa isaan ammoo beekaan hojii manaa nu laaluudhaaf fakkeenyaaf amma gaafuma san yoo argitee jiraate gaafa Abiyyi ajjeefame jedhan san ani gammadee wallaalee akka mataa kiyyaatitti akka malee gammadee anaasin osoo qawwee qabaadhee gabbahee dhadhaa godhu dubbiin sun dhugaa taatee soba taatee addaan baafachuu qaba jedhee eegi siigalemi. Rookeetii tokko akka nama dhageessitti maami akka kun amma London irraa gaafa New Year agartee miti bara haaraa san akkasitti dhokaasuudhaaf qophaa'ee jira garuu ammootu iyyuu wanni sun dhugaa ammoo soba adda baafachuudhaaf eeguu ture. Social media irraa wanni soba waan baay'ee jira inni eeggan ammas peejii nama maqaa nama bebbeekamoo namoota Oromoo nama beekama Jowaar Muhammad irraa jalqabi. Peejii maqaa isaatiin banamu ni jira. Yaayaa Bashiir maqaa isaatiin ka banamu ni jira. Ittaan Haftee maqaa isaatiin ka banamu ni jira. Akkasuma ammoos Iskeel Gabbisaa, Heenoo Gabbisaa, Tsaggaayee Raasaa hunda isaanii namoota bebbeekamoo nama bebbeekamoo hayyoota kanneen dhiisaati. Ijoollee xixiqqoo iyyuu reef wanna xiqqoo mul'atte tanayyuu maqaa isaaniitiin sooshaal miidiyaan hedduun banamee olola afuufaa wala guyyaa guutuu. Anamma wanti tokko peejii tokko na ajaa'iba sa'aatii 24 banamaa oola. Maqaa Farhaan Abdusalaamiin baname tokko sa'aatii 24 banamaa oola. Maqaa wannaatiin baname naa himi kana Yaayaa Bashiiriin maqaa Yaayaa Bashiiriin sa'aatii waanuma inni hiyyaan hin jiru. Kabiraatis maqaa Dr. Maraaraatiin baname peejii Dr. Maraaraan peejii hin qabu. Social media hin qabu. Garuu ammoo kana beekanii adda laalachuun adda baafachuun sigalemi oduun takka yoo dhufte jenneetu maaniin wal jalaa fuunee hafarsuu wal jalaa fuunee koppii goonee achirraa fuunee daddabarsuu osoo hin taane wanni sun hagam dhugaadhaa dhugaa miti itti mee wayituma san akkasumatti breaking news yookiin ammoo oduu ammee jedhanii amma isaan maxxansan waan akkasiisannin mee daqiiqama 20 yoo kenneef bar yoo dhugaa wanni sun dhugaa taate daqiiqa 20 booda social meediaan ufumaanuu itti baay'ata waan sanitti saniifuu haa eeggannu wanni wayii yoo himame oduu ammee jedhanii waa takka olola kijibaa wayii
yoo ka maxxanfamu taate haa eegnuu ka jedhu jechuun. Kanuma wanti dhumarratti dabaltu yoo jiraate carraa dhumaa siif kenna ammoo osoo carraa dhumaatiin dabarre ammoo yaada dhumaa tokko sirraa fuudhee ammas waa'ee sooshaal miidiyaatti si deebisa warroota ajandaa hin taane yookiin ajandama ta'eef Oromoodhaaf laatan jechaadha. Fakkeenyaaf akka dura kaafte irratti ajandaa akkasuma tarsiimoo duraan kan ajandaa osoon warri dhaabni biraan Oromoodhaaf hin kennine ajandaa Oromoodhaaf ka kennaa ture yookiin saba biraatiifuu biyya Itoophiyaa jedhamtu sanuuf ka kennaa ture Jawaar Mohammad ta'uun hin beekamu. Garuu amma immoo yeroo ammaa kanatti namoonni ajandaa kennaa jiran namoota atireef maqaa dhodhoofte saniin. Taayyee haa ta'uu, Ifinsaalee haa ta'uu warroonni kunniin hunduu gahee qaban. Namoonni Oromoon eenyurraa yoo waa gadhiifaman eenyurraa waa dubbiseeti eenyurraa ajandaa godhatee ajandaa san foloo godhee deemuu qaba sitti fakkaatan abbammaan fedhee gad dhufee abbammaan fedhee bakkuma fedhee dhufee ajandaa yoo kasii kennu taate ajandama san duukaa yoo kafarfamu taate even ati amma gabbaatee nama wahii hayyuu wahii namuma fedhe yoo haa ta'u hin arrabsita. Dhimmi ati dubbatte sun maaliif ajandaa ta'a irraa bu'ee? Yaa waa'ee arrabaa jechuun as uumama sooshaal miidiyaa kanarra beektaa waan ati waan gaarii dabarsiturra wayitati waan gadhee dabarsitu waan san to'o'a si galeemi osoo amma hayyuu tokko namni anuma nasi ol ka'e hayyuu wayii arrabse nama hayyuu jaalatamaa tokko yoo na arrabse kiyya sun hin dubbatama waa'ee hayyuu akkamii biluun akkas jedhee ni o'a garuu gaafa ati waan silaa fayyadu gaafa ati waan ati nama fayyadu sunuyyuu babaayatu si galee hayyoota keenya keessa jechuun eenyuun akkamitti eenyu jala deemuu qabanii yookiin ammoo tuyyuu akkasitti miti eenyu jala waan namni wayii gadhiise yookiin ammoo tuyyuu wanni haaroonni wayii opposi ta'e eenyurraa wanni sun dhugaa ta'uu adda baafanna sirri amma jechuun dhugaa dubbachuu fi namni amma yeroo ammaa namni keenya jala yaa'eetiin waan inni post godhu amma jala deemee oduu haaroonni illee namni itti dhuftu hagam argaa jirrutti noomala sadii akkas yaada. Ya Bashiri innis xiqqoo dhiyeenya kana adonnoo xiqqoo isiin qorree malee inni okee ture ammas Farhaanii ittaan haftee warra kanniin Tsaggaayee Araarsaa warra kanniin jechuudha. Namni keenya namni amma jala yaa'eetiin ammaan tana waa laaluu jiru jechuudha. Warri dhugumaan waan soba hin taanellee nuu fiduu jiru warra kanniin kuwwan ammoo warra biyya keessa jiranii jechuun fakkeenyaaf akka Saamu'eel Baqqalaa fa'aanii jiranii miti warri real information ka dhugaa information dhugaa achirraa jechuun post godhan warra kana irratti xiyyeeffate badheena kana biltsiginnaa maaliif isaantu information kennaa jira miti masarata dhaabaa maaliif fidhanni beeta isitu waan amma ta'e ammuma himti yoo Jawaar amma dhukkubsatee akka malee bakka hin taane jiraates hin himti yoo Baqqalaan miidhamaa jiraates ni himti. Saniif jedhaniiti mucayyoo waa takka osoo hin balleessin nama sa'aatii 24 naftanyoota kanniin warruma sirnuma naftanyaa lamaan gaafa ofii isaaniitti walitti duulan yaani amma biyya bulchaa jirtu tanaaf sirni naftanyaa gaafa walitti duulan warra san ittiin dubbatan si galeemi bar homa ajaa'ibaatu jira bar amma fakkeenyaaf amma Jawaarii fi namticha tokko eenyu maqaan isaa waliin hidhan namticha tokko ka biraa ka gaafa bakka tokkotti waliin ta'anii haasaa godhan tokko Jawaarii wajjiniin maqaa isaan alaa bade. Namticha san gadhiisan amma namtichi sun bahee jira si galee Jawaariin eenyu wal madaalchisan baala daraa ka jedhu san naa'im namticha keeppiin isaa gaa asii dheeratu san namni sanii wal madaalchisanii Jawaar mana hidhaa kaanii achitti itti wanti jedhan saniifuu informeeshina dhufu hundayyuu gara hayyootaatiin hayyoota kanneen warra biyya alaa keessaa Yaayaa Bashir ni jira Farhaan ni jira Tsaggaayee Araarsaa ni jira ittaan haftee ni jira warra kanneen jala deemnee warra kunniin calluma jedhee waanuma oo'itu akkanumaan ittuma dhufte post godhu osoo hin ta'in warra addaan baafatee bilbilee wanni sun akkamii dhugaadha jedhee adda baafatee post godhu beekaa nama warra kanneen ni sobanittis hin beeku hin kijibanittis hin beeku warruma kanarraa osoo adda baafatanii qulqulleeffatanii at least warruma jaruma kanneen wayya jedhee. Akkasii hedduu galatoome turtiin wajjin gooteef akkasuma ammoo akka nurraan banne abdiin sirraa qaba. Gama miidiyaatiinis haa ta'u gara biraatiin qophii birootti qophiilee adda addaa waan qabnuuf qophii biraatiinis walitti deebinee abdiin qaba. Kanaaf hedduu galatoomii firoomsa.
Ayya galatooma isinillee waan ofeertanii fi ani duraan live in Facebook makii irratti seenee dhukkee kaasa malee beektan miidiyaa kana carraa argadhu. Hedduu galatoomii atillee DJ jabaadhaati waan gaarii godhaa jirtan miidiyaan akka malee barbaachisaadha. Please warri dandeettii waa miidiyaa waa hojjechuu dandeettanii hin dhiisinaa hin ciisinaa hin rafinaa hojjedha. Miidiyaan nama kenna deebi'ee fayyada waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu isinillee waan gaarii godhaa jirtanii hedduu galatoomii DJ hedduu ulfaadha. Hedduu galatoomii. Ayya galatoomii. Koronaadha garuu.